Gatii jaalala haadhaam. Haadha jechuun maal jechuudha? Har'a nama meeqattum gatii haadha isaa beekam. Seenaa gabaabaa harmee tokko qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Egaan viidiyoo keenya laayik gochuudhaan warri maatii keenya hin taaneem sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jecha amma xumura viidiyoo kootitti na faana tura. Haadha tokkotu ture. Isheenis mucaa tokko qabdi ture. Magaalaa xiqqashoo biyya Faransaay keessatti argamu keessa jiraachaa turte. Haadhi kun ilma ishee baay'ee jaallatti. Akkasuma waan humni ishee danda'e waan hundumaa gootee fi isa gammachiisuuf yaalte ture. Gaafa tokko ilmi ishee umriin isaa waggaa 15 yommuu ga'utti akkas jechuudhaan harmee isaa gaafii tokko gaafate. Egaan yaa haadha koo ani amma umriin koo waggaa 15 ga'eera. Garuu gaafa umriin koo waggaa 18 guutuu maal naaf goota jechuun gaafii gaafate. Haadhi isaas deebistee gaafii isaa kana akkas jechuudhaan deebisteefi. Egaan yaa ilma koo jaalala keef amma lubbuun biyya rafaa kanarra jirutti waanan danda'e hundumaa wantiin siif hin goone hin jiru, waanan danda'u hundumaa siin godhaa jechuun deebisteefi. Egaan haaluma kanaan jireenya isaanii itti fufanii osoo jiraachaa jiranii mucaan ishees umriin isaa dabalaa dhufe waggaa 18 guute. Egaan gaafa tokko mana barumsaatti hiriyoota isaa waliin osoo taphatu garmalee kufee miidhamee of wallaale. Sana booddee atattamaanis gara hospitaalaa akka geeffamu godhamee yaala barbaachisaa yeroo dheeraa fudhatee argatee fayye. Egaan mucaan kun yeroo dheeraa of wallaaluun hospitaala keessa erga tureen booda of bareem. Erga of baruu isaa baranii ambulaansiin hospitaalas mucaa kana fuutee gara qe'ee isaaniitti geessitee ofirra deebite. Gaafa qe'ee isaanii dhaqee mana isaanii ol seenee bakka haati isaa yeroo baay'ee teessu ariifatee ilaale. Garuu gaafa iddoo sana dhaqu akka inni yaade osoo hin taane faallaa ta'e argame. Innis waraqaa barreeffama qabu wayii ture. Innis waraqicha lafaa fuudhee hiikee dubbisuu jalqabe. Waraqichis akkas jedha ture. Yaa ilma koo akkan baay'ee si jaalladhu atiyyuu ni beekta. Ani si dhabee jiraachuu akkan hin dandeenyes ni beekta. Yaadattu yoo ta'eef gaafa yommuu umriin kee waggaa 15 keessa jiru akkas jettee gaafii kan na gaafatte. Yaa haadha koo amma umriin koo waggaa 15 mataarra jira. Garuu gaafa umriin koo waggaa 18 guutuu maal naaf goota naan jettee akka na gaafatte sana ni yaadatta. Egaan ilma koo ati dhukkubsattee akka hospitaala galtee akkan dhaga'een dhufee dhukkubni kee maal akka ta'e gaafan gaafadhu dhukkubni kee onnee akka ta'e natti himanii. Egaan onneen kee hojiin ala ta'ee jijjiirraa onnee akkasi barbaachisu eega natti himaniin booda anilleen yeroo sana maallaqaan bitee onnee kee jijjiiruu humna waan dhabeef si dhabuu irraa of dhabuun anaaf salphaa ture. Onnee koo gaafa umriin kee waggaa 18 guutuu kennaa godheen siif kenneera. Egaan mucaa koo kanan baay'ee jaalladhu bara kee hafee gammadiiti naaf jiraadhu ilma koo sin jaalladha jedha ture. Egaan obboleewwan kiyya gatii haadha keenyaa har'a meeqa keenyaatu gatii haadhaa beeka. Jaalalli haadhaa hamma ofii isheetii lubbuun darbitee nu jiraachistutti kan ga'uudha. Dachee kanarra lafa duniyaa kanarra jaalalli kamuu jaalala haadhaatiin qixxaatu hin jiru. Namni kamuu akka haadha keetii si jaallachuu hin danda'u. Bakka haati kee siif qabdu namni tokkollee siif hin qabu. Egaan har'a meeqan keenyattu gatii haadhaa beeka.
Egaan viidiyoon kankoo kanan arraaf qabadhee isiniif dhiyaadhe isa amma ammatti daawwattanidha. Kanan dubbiseerraa sagaletti jirjiiree kan isin biraan ga'e an obboleessa keessan Saadam Ibraahim. Egaan maqaan yuutuubii kootii Gurraacha Afrikaa kan jedhu viidiyoo keenya laayik gochuudhaan akkasuma warri maatii keenya hin ta'in sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamuun odeeffannoo garaagaraa asirratti hordofaa isiniin jenna. Galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa.